Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota YouTube Gurmee ICT ashama akkam jirtu akkasumas kanneen YouTube keenyaaf haaraa taatan akka mallattoo subscribe tuquun beelii isaa irra tuqaatii barnoota kompiitaraa fi kan YouTube isiniif darbu hordofuun maamila nuuf ta'aa isiniin jenna. Kallattiin gara sagantaa keenya guyyaa har'aattiin isin dabarsaa nu waliin turtii gaarii. Kompiitara keenya irratti akkaataa itti Microsoft Word bara 2013 karaa meeqaan banuu dandeenya isa jedhu ilaalla. Sana booda torbeetti aanutti immoo akkaataa itti hojii isaa irratti hojjechuu dandeenyu gara shaakala sagantaawwan babal'aatti seenuuf deemaa jirra waan ta'eef nu hordof. Egaan hordoftoota keenya Microsoft Office bara 2013 kan barreeffamoota adda addaa irratti barreessuun print irratti goon shaakala adda addaa irratti hojjennu inni jalqabaadha Microsoft Word yookiin immoo Office 2013 jedhamee waamama. Isa kana jechuudha akkuma asirratti argaa jirtan. Word kan akkaataa itti banuu dandeenyu isinitti agarsiifna. Steepii 3 yookiin 4tu jira. Steepiin jalqabaa steepii isa sirriidha. Karaa tartiiba sirriidhaan start batanii kanarratti dhufnee yeroo tokko click goona. Erga click goone bakka kanatti dhufuudhaan all apps jedha. Window 10 irratti all apps jedhee jira. Window 8 dhaa fi Window 7 irratti immoo all program jedhee jira jechuudha. All programmingif all apps kan jedhu gosuma tokko jechuudha. Steepii zaraatu adda malee. All app kan jedhu kanarratti yeroo tokko erga gadi cuqaasnee appiiwwan kompiitara keenya keessa jiran haala kanaan nuuf ta'a jechuudha. Then bakka kanarratti tuqneetiyyuu Microsoft Office kan jedhu bira dhannaa jechuudha. Microsoft Office kan jedhu bira dhaqnaa. Haala kanaan kunoo tartiiba qubeetiin kaa'aa. Maa bira erga dhannee Microsoft Office 2013 kan jedhu ni jira. As keessatti cuqaasnaa jechuudha. Egaan akkuma beekamu Microsoft Word Microsoft Office bara 2013 wantoota baay'ee Officeedha wajjin wal qabatan qaba. Excel, Office Upload Center, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint, Publisher and Send to OneNote kan jedhu of keessaa qabaa jechuudha. Jarri kun Microsoft Office jalatti kan argamanudha hundi isaaniiyyuu. Xumura irratti Word 2013 kan jedhu isa kana jira jechuudha. Isa kana kan nuti amma haala ittiin banuu dandeenyu steepiin karaa sirriin inni jalqabaadha. Isa kana jechuudha. Isa kana irratti yeroo tokko dhufnee akkasitti cuqaasnaa jechuudha. Egaan haala kanaan nuuf banama. Peejiin isaadha jalqaba yeroo banamu haala kana fakkaataa jechuudha. Word 2013 xiqqoo Windows 2007 fi Windows 2010 irraa adda jechuudha kun. Yeroo bakka duwwaa kana irratti click goon haala kanaan nuuf banama. Inni kun Windows Word 2013 jedhamee beekama. Inni kun isa jalqabaati jechuudha. Steepii jalqabaa haala kanaan banuu dandeenya jechuudha. Steepiin lammaffaa karaa gabaabaa yookiin immoo shortcut isa jedhamu karaa ittiin banuu dandeenyu ilaalla. Bakka kanarratti right click goona bakka duwwaa irratti. Sanbooda new kan jedhu irratti tuqannaa. New kan jedhu irratti erga tuqannee as gara bitaatti dabarfachuudhaan Microsoft Word document kan jedhu ni jira kun. Asirratti yeroo tokko gadi cuqaasna. Yeroo kana asirratti nuuf banamee jira jechuudha. Asirratti double click goonee tuqannaa haala kanaan nuuf banaa jechuudha. Inni kun Microsoft Word yookiin immoo Office jedhamee waamama. Inni kun steepii isa lammaffaadha jechuudha. Steepii isa lammaffaadha. Steepii lammaffaadha. Amma steepii ittiin banuu dandeenyu qofa ilaalla. Steepiin lammaffaan kana fakkaata. Steepiin sadaffaan immoo asuma bakka jalqaba irratti start batanii tuqanne irratti dhufnee tuqnaa. Karaa gabaabaadhaan bakka kanarra dhufee taa'aa jechuudha. Must used yeroo baay'inaan appota hedduu yeroo hedduu irra deddeebitanii fayyadamtan fidee bakka kanarra isiniif naqaa jechuudha. Isa kana asirraa yeroo tokko cuqaastanii banachuu dandeessu. Yeroo banattan dookumentiiwwan bakkawwan adda addaa irra jiran as gama bitaa keessan irraan ka'a. Peejiiwwan gosa barreeffamaa irratti barreessuu dandeenyu immoo asirratti akkasitti nuuf naqaa jechuudha. Sana booda blank document isa jedhu kanarratti yeroo tokko tuqanna. Sana booda bakka irratti barreessuu jalqabnu akkasitti nuuf fidaa jechuudha. Inni kun steepii isaa
sadaffaadha jechuudha. Isteeppiin arfaffaa yookiin immoo inni xumuraa immoo Microsoft Word ittiin banuu dandeenya. Bakka kana start batanii dhufnee erga tuqannee booddee run jennee barreessina. Run jennee erga barreessinee bakka kanarratti run isee jettu kana piroogiraama kanarratti yeroo tokko gadi tuqannaa jechuudha. Erga gadi tuqannee bakka kanarratti win word jechuun barreessina. Win word akkasitti yeroo tuqan sana booda okay jennaa jechuudha. Yeroo okay jennu haala kanaan isteeppii arfaffaa karaa kanaanis banachuu dandeenya jechuudha. Egaan hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa irraatiin akkaataa ofiisii bara 2013 karaawwan arfaniin banuu dandeenyu isinitti agarsiifnee jirra. Kanaaf isinis isteeppiiwwan arfan karaa afuriin banamuu danda'u kan iccitiiwwan kompiitara ittiin barachuu gadi fageenyaan barachuu dandeessan tokko tokkoon tartiibaan akkaataa inni isiniif galuu malutti jalqabarraa haga xumuraatti isiniif dhiyeessina. Isinis feesbuuka keenya, yuutuubii keenya sabiskiraayib, laayik gochuudhaan akkasumas beelii seedhaa gadi qabuudhaan tuqaa notifikashiniin yeroo nuti poost goonu akka isin qaqqabuuf hamileen keessan wajjiniin haa ta'u isiniin jenna. Sagantaa itti aanu irratti wantoota itti fayyadama isaatii wajjin wal qabsiisee akkaataa ofiisii bara 2013 itti fayyadamuu dandeenyu tokko tokkoon tartiibaan isinitti agarsiifna. Nu hordofaa isiniin jenna. Kanaaf sagantaan keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.